yeroo dhiyoo nagummaan barumsa kana barachuu eegalee biyya bilbilee taabonni waaqa'ii jennaa waaqaa mitii naan jedhan maalni ree duubennaa lakka waaqaa mitii maalni ree wanni baatanii deeman jennaa warqiidha warqii irratti immoo jechi waaqaa barreeffamee jira isaaf itti bulama malee waaqaa mitii duuba warqii wanta amma kana gama warqii baatanii deeman jechuun ulfaa tureen isa xugdee tagarre hunda keenya fuugaa fi nama warrumti mana warrumti abbootumtu keenya iyyuu jechuudha. Ufan nageenya toon islaamii nama masjiida seenee salaatee jechuudha masjiida keessa. Zeen ani garuu achitti na ajjeesu anis tokko ajjeeseen masjiidatti du'ee deennaqe malee salaatuuf hin dhaqne ture gaafas. Waan dubbifamurraa barbaadee dhabeen nama ajjeesu musliimaa jechuudha. So dhugaan lafa jirtuu fi waan namni mataa isaa keessatti baatee deemu gara waan ta'eef dubbisuun akkas baay'ee gaariidha. Wanti fakkaatu jechuun duraanuu wallaala malee otoo hin beekeen man jedha garuu ani waama kana keessa gadi qoradhee hin beeku. Dhugaadha laali faazeriidhaan abbaa jechaan gaashee obboo jechaa turteet guyyaa tokko gaafa ati ebeluu jettee gaafa faamte inni ulfaata miti akkuma kan namaayyuu siin jedha bara inni kun kan amantiiti. Ni ulfaata garuu maali amma rakkoon ani walumaa galatti waaqumtuu Yesuusuma yaani ani fakkeenyaaf amma ani yeroon beeta kiristaana deemullee waanuma qeessin jettirraa malee kitaaballee dubbisee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yommuu deemu kanas immoo keessa gadi bu'ee waa barachuu isaanoo gaafatte si jammar hin himan batalee dubartootatti hin himamu waa'ee amantii akka kiristaanaatitti jechuudha. Dhugaadha iccitiifaatu jira bar sillaaseetti dandaqaalechi inji atti marammarame jedhamu fa'aa jira. Mr. Muuziq fa'aatu jira bar Mr. Abdii Muusaa fa'aatu jira amma baasaa jira amma uummanni aseesee akkasi. Isa waan ta'eef anillee waan kana yaani bita kiristaana kan deemuu fi yaani gizee mana baane miira addaa jira bitiiree taphafaa jira waan akkasii uffata nu bitama san maayicha deema malee waan kana gaafadhee hin beeku. Amma yeroo dhiyoo nagummaan barumsa kana barachuu eegalee biyya bilbilee taabonni waaqa'ii jennaa waaqaa mitii naan jedhan maalni ree duubennaa lakka waaqaa mitii maalni ree wanni baatanii deeman jennaa warqiidha warqii irratti immoo jechi waaqaa barreeffamee jira isaaf itti bulama malee waaqaa mitii. Duuba warqii wanta amma kana gama warqii baatanii deeman jechuun ulfaa tureen isa xugdee tagarre hunda keenya fuugaa fi nama warrumti mana warrumti abbootumtu keenya iyyuu jechuudha. Namni kamiyyuu wanna tuqee yookaan immoo bira gahee argee miti akkanumatti waanuma jarri jedherraa malee abbumti fi abbootumti keenya iyyuu warrumti amantaa ni beena jedhanuu beekan waasa. Dhugaadha tiyya yuunivarsiitii Baardaar barnootaaf dhaqnee ture siigalee ani ortodoksiin turre jalqabarraa garuu kitaabota ta'e dubbisaan tureen namoota amantii kan hordofan kan hundaa'uu ol bira qaqqabee lallaalaan ture duraawuu jechuudha amma ta'e xiqqoodhuma. Zen gadaamii ilaaluudhaaf dhaqnee laga xaanaarra haroo xaanaa jechuudha xaanaa jechuun Baardaar keessa jira jechuudha. Gadaamii baay'eerra jalbaadhaan deemnee ilaallee ijoollee dhumti ortodoksii kutaa isaan hin seenne kutaa namnuun seenee jira. Nutillee noormaali ani egaa taa'imni sanitti pirootestaantiin ture nuti hin seennu isin maaliif hin seentanii jennaan namnuun seenu jedhan uummanni. Namnuun seenu jechi. Akkas jechuun egaa I don't know waan achi keessa jiru hin beeku. Noormaali masjiida keessas ani waan akkasiitu jira nama ajjeesu maal bakka waan ittiin nama achitti nama hambisan masjiida keessatti argee dhaqe ture gaafan jalqaba dhaqe duufan dhaqeen otoon islaamii nama masjiida seenee salaatee jechuudha masjiida keessa. Zeen ani garuu achitti na ajjeesu anis tokko ajjeeseen masjiidatti du'ee dhaqe malee salaatuuf hin dhaqne ture gaafas. Waan dubbifamurraa barbaadee dhabeen nama ajjeesu musliimaa jechuudha. So dhugaan lafa jirtuu fi waan namni mataa isaa keessatti baatee deemu gara waan ta'eef dubbisuun akkas baay'ee gaariidha. Anamma waliin as dhufee sinirraa baradhee fi wanni nutti himamaa guddanne baay'ee garaagarummaa qaba. Nama akka mataa kootti danda'u mataa na torbee lamaan dura gaafadhee bare malee isaan nama du'etti amanuu makka keessa kan jiru Kaaba jala reeffa kan immoo awwaalcha Nabii Muhammad isaan nama du'etti amanu nuti immoo Yesuus Kiristoos jira nama jirutti nama du'a moo'ee ka'e waaqa waan ta'eef bakka wanta akkasii ani baay'ee dhugaa dubbachuu kootee na musliima jechuun nama jedhee amanaa marraatti. Specific bakka natti musliimonni nama ajjeesu shawaadhaati
Oromiyaa keessa jechuudha. Naannoo Shawaatti. Shawaa kaabate. Baay'ee gaarii. Musliimonni nama ajjeesan jedhuun beektu dhageesseen beektu. Musliimonni nama ajjeesanii jannata seenu waan akkasiin jedhamu. Lakkisan dhageenya asirratti gaaffii irratti hoggaa gaggaafatan dhagee malee isan dhageenya nuti garuu yommuu mana jirru kan nutti himamu musliimonni nama du'aatti amanuu awwaalchi Nabii Muhammad Ka'aba jala jira isaaf sagaduu nuun jedhan.